Hashama harkafuun daawwattootaaf hordoftoota Facebook korraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensa irra isin ga'u har'a yaada xinnoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Yaadi koos waanuma boqonnaa na dhawwate sababa ta'eef gama kiyyaan viidiyoo murteessee dhaabuudhaaf maal akka jechuu barbaadu ammaan booddee nuti ilmaan Oromoo warrooti Facebook irratti waa sheer goonu hoggantoonni siyaasaa gareen dhimma Oromootiif qoqqooqamu akka namicha isa Amaaraa eenyudha Biraag Naggaa orsan maqaa isaa yaadadhu akka isaa sana bosona deemanii seenuu qabna jechuudha. Dhimma laallatutti dabalamne loluu qabna jechuudha. Wanti nuun teenyee har'as like what is a like? Abaluudde like hinga ayinaaf isnaaf wanti kan keenya bishaan tufee kan saanii abidda tufuuf hin jiru jechuudha. Dhiiratu isaan dhashee nuun dubartiin nuun dhashine jechuudha. Nus akkuma saanii ji'a sagalii hin dhalanne jechuudha. Wanti nuun ciibnee duunuuf tokko hin jiru jechuudha. Ijoolleen barattootni Oromoo qofaan baay'ina Tigraayitti wajjin wal qixxeedha jechuudha. Lakkoofsi barattoota keenya baay'ina Tigraay wajjin wal qixxeedha jechuudha. Yoo lakkoofne jechuudha. Wanti nuun duunuuf, wanti nuun dhumnuuf maaliif? Qabsoo deemuu qabna ammaan booddee Facebook irra teenya like commentii hin barbaachisu hin jedhe. Dhimmi siyaasaa warrootni hogganoota dhaaba garaagaraa including Jawaar nu hiriirsuu qabdu jechuudha. Bakka laallatutti dhimma laallatutti deemnee loluu qabna jechuudha. Dhuguma Oromoodhaaf qoqquu qabdi hundi kayoo ta'e. Haala laallatuun uummanni Oromoo biyya alaarra jiraatu miliyoonii 3-4 ta'a jechuudha. Doolarii tokko yoo walitti fide meeshaa barbaachisu dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafu like commenting kun hafe qabsoon Oromoo inni dhugaan itti fufuu qaba jechuudha. Baa hojii walitti dabalame lolli ta'uu qaba jechuudha. Wanti sobaan gadi qaqqabee har'a baluu du'e bora baluu du'eedhe ijoolleen barattoonni harka duwwaa dhumtuuf hin jirtu jechuudha. Kun kana miidiyaa irratti namoota dhiyeessanii warroota dhimma miidiyaa irratti dhiyaate yaada tokko kennu Itoophiyaan akka ittiin nu rukuttee Itoophiyaan akka ittiin nu balleessitee Itoophiyaan akka nu goote warra jedhutu hin ta'in wanti warra miidiyaatti nu dhiyeessitan solutionii akkamittiin furmaatti argama nama jedhu nu dhiyeessaa jechuudha. Furmaanni kun ijoolleen kun akka ittiin nu maaru Itoophiyaan nu ajjeesaa jirti nu ajjeesaa jirti. Isumaan beeku sumatti beektu suma sana nutti deebistanii himuu miti jechuudha. Namoota solutionii wajjin dhiyaatu furmaata wajjin dhiyaate ummata keenyaaf hiree ta'e haala kamiin barattoonni keenya du'a dhaabu nama jedhu nu dhiyeessuu qabdu jechuudha. Kara barbaachiseen qabsoomne deemuu dirqama nurratti jechuudha. Asteenye like ilma baluu sorry boys I'm tired of that. Nan dhabe jechuudha san. Murannoon dhumaa yoo dhuguma Oromoo dhaabbanne ta'e miidiyaa irratti tuun ta'in bosona gallee loluu nurra jira jechuudha. Seenuu qabna jechuudha dirqama. Nuti namaan gadi nuti Tigraayin gadi har'a dirree xiyyaara tokko yoo galchanne walitti buufne Tigraayin dibixmaatii isaan balleessinu. Haala maal kun hundi? Kun hundi rorroon kun hundi maaliif hin kaatane? Du'a sheer nuti godhina ammaan booddee baqa. Hingaa inaafisnaaf. Ammaan booddee murtiin jiru hireennumaa warrootni biyya harabaa keessa jiran dhibbaa ijoolleen goota hin deemu akka isaan qabsaan dhibbaa beekachuudha. Biyya alaa keessaa anoof kenneera jechuudha. Warrooti biraas kaanee deemuu qabna jechuudha. Waan kana irratti du'a ilmaan Oromoo irratti callisnee sorry what this fucking hell kanaafu qabsaa'uu qabna jechuudha. Kana share naa godha. Kan biraammoo waan ani share godhu gantuuf warra deemtee sabboonummaa fakkaattee ilmaan Oromoo qeerroo lubbuudhaan dhabamsiiste ani dirqama maqaa dha'uun qabu jechuudha. Gaafan share godhu of eeggadhaa jechuu kooti. Qeerroon of eeggadhaa nama isin fakkaatee isin biyyee kaa'u jechuu kooti. Ilmaan Oromoo dabarsee hin kennuun. Fagaar haadha keessanii basaastuu maaloo yeroon dhiyeessu jala deemtee wanti kosii afaan dhaatu blacklistii keessan si kaa'achuudhaan. Nama 12 Facebook tokkoon banattee nama tokko 12 taatee commentii jala fiidde jechuudha. Nama hidhamettanii nutti dhiyeessinaa. Nama inni dhukkubsanne hospitaala galee jettanii sobaan nutti dhiyeessinaa jechuudha. OPDO'n sana qabattee yeroo nuunaasi miidiyaa irratti isa sheergoon ummata sobaa kanaa
nama hin hidhamne jedhanii nutti dhiyeessu nama hin dhukkubsanne hospitaalaan seenne nama akkasii jiru wantooti kana goggootan faa jira kanatu na gubaanaan kanaafuu olfina keessan eeggadha warri koomentii koo jala deemtanii jecha tokko jettan jechuudha lubbuu kiyya dabarseen oromoof nan kenna kan waan basaastuuf hattuuf sobduu dhiisaati kanaafuu galatooma ammaan booddee qabsoon deemuu qabna malee miidiyaa irratti haasa'uu hin qabnu jechuudha nagaatti naa tura.